وتأتي DNA ilmoo dhalchee yaman irraa qabaa jedhame san wuxxeetii qabadhee dhufee jira jechuudha. Ilmoon kan eenyu akka ta'e adda baafadhee jira jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa fayya jiruuf jireenyi maal fakkaata maashaallah bakka jiraatanii wallahi gaa waan ajaa'iba akkuma beeytanitti biyya inti keessatti argamu keessafuu biyya Yaman keessa rakkoo cimtuu takka jira takkana wal xaxxee wal harkaa qabdu. San keessatti gurbaan tokko seenaa takka mee dura isiniif himma osoo waa'ee hojiitiyaatti seenne inshallah seenaa tan noo hojii dhageeffadha seenaa dhugattis buutee miidiyaalee biyya Yaman keessaa fi Masrii fi akkasumattuu miidiyaalee naannoo Arabaa tana keessaa leellisu jirtu waan ajaa'ibaa namni sooshaal miidiyaa hordofu keessaafuu afaan Arabaa dandeettii qabu waan san arguun dhabu jeetiin abdadha. Gurbaa tokko asitti intaltiisaa dhukkuba salataaniin qabamtee asii ka'ee biyya Masriitti doktoroonni ajajan achi dhaqiitii doktora cimaa jira achitti mucootee tana haakimii jaaniin sababa sanitti lafaa ka'ee asii ka'ee dhaqe jechuudha. Masri hogguu dhaqu dura waa hedduu jira dura doktora bira seenuun doktorri si ilaaluun achi booda qaama kee kana maraammaruun waan hedduu kana keessatti maallaqni irraa jati yookaan irraa xiqqaati. Dhibbatti illee dhumu baate irraa xiqqaati. Wanni hoteela masgiinni jala jiru san kireeffatee gubbaa kana kireeffatee gala jechuudha. Wanni dhiyaatuuf haakima dhiyaatuuf haakima asichumaan dhaqa hoteelli galus asuma gubbaa tana akka galu kireeffatee kurfaa shuggaa takka yookaan kurfaa jala kanatti ammoo masgiidaa jira masgiida sanis salaata masgiida kanatti namoota hedduu salaata. Innis nama muuminaati rabbiin imaana kanneen fi nama jabaadha. Namni hundinuu imaana akkasii akka ta'e yaadu nama imaana qabu jechuuf hin jee nama salaata subii ka'ee salfii duraa salaatu namni akkasii takka taa'ee kadha. Ammas namni subii salaatu barakaa akka qabu sun beekanii rabbiin subhaanahu wa ta'ala rizqii isaatillee akka waasi'a godhuuf kana waliin beekna namni islaamaan beekan jeetiin abdadha. Akkasitti gabba'ee gurbaa jaarsa tokko hojii wal baran salfii duraatti hojii salaatanii jaarsa kuni abooti gukara laalu nama haaree yeroo gabaabduu isin biroo dhufe namni beeka yookaan fuula sitti haaree koyyuu wal cina salaatanii achi booda jeen ati warra isaatii jeen wallahi warra Yamanii jeen warra Yamanii maashaallah hajaan dhuftee foodee biyya tana wallahi hajaan dhuftee fakkan akkana mucooti takka dhukkubsata saniin haakima fidee jeen bareeda wal baran almuhim achi booda ka khalaas akka gurbaan kun keessummaa tahee biyya tanaafis keessummaa beekee jaarsu kuni inni warra biyyaati Masriitti namchi kun maal jeen khalaas eega kaste yoo khalaas rabbi si aafiyu jee du'aa godhe salaatanii subii isaanii salaatanii inni haakima isaa kutee inni jaarsi zuujii isaa kutee jechuudha. Guyyaa kaanis salaata jimmataa warrakan ahoo akkamiin tattitee fayyitee jee gaafate wallahi ati duduma gala isaa ammallee doktoroonni haawalu jiran inshallah ta'ala dhukkuba goflaa jedhamu yookaan dhukkuba salataana afaan arabaatti salataan jedhamu goflaa jedhamu akka afaan ingiliziitti kaansara jedhamu kana qabdi mijoon dhukkuba san qabdi wallahi fayyaasi rabbumaa beekaa laakiin ammoo xiqqoo doktoroonni bakka tanaatillee na ta'abu jira gaaffiidhaan biiznisaan xiqqoo narra ku jiranii jeen humaa inshallah maallaqni abuuhaa addunyaan isiinuu dhumtii ammoo intarneetii sirra wayya jeetuma jaarsin nu jajjabeessa ka'ee biraakuti. Guyyaa sadaffaa walitti dachaan. Walitti dachaanii aboo akkamii intarneetii egaa har'a wal baran beekadhu bakka salaatanis daandii takka yookaan salfii takka waan taateef namoonni isni beeytanii namni hanqa takka rabbiin rahmata godhee fi subii ka'ee salaata malee hundaa miti. Rabbiin laaffiseef rabbii subhaanahu wa ta'ala nuuf haa laaffisu amiin jaa. إنما ربي الله في صفر نهاور بإذن الله تعالى عباد ما هم ده ما في الدنيا تنرى نديمنا ويادي منوف خناته ويا صدفة ولكن هو كمين جاي في يا ما علي تعال والبرد شو لما يقول يا لما سدي وجاس هو شو بودا أكنا ما كمي أنت تتيه نجيا في يا كبتي جاي قافت والله وانا كأنا كرجين ترتي توما جبه سجرا مو نيران الكا قبل أركان الله فتيه وخنا أركان موسيتي جرنيس مالك جينا وخمالك قدام نجافتيه والله بيخو جينا كانغو قابيتينس سلاقة
بيسا خيسة تاتي أشي ديمي عالي ساتي نمو غوصة كبا غوصة تاتي جتي هي ندكا باجاني بيتي جورو بياناماتي بيانامات أنا خيسة تيغا وام هدو نمو مدتا خنافو جين والله ناركا كاكالتي أكسي والله كان قدام بيخومي دعا ميتوكو دي شيخ جين السلام عليكم والقتني والبرا ديمان وقوة البرا ديمان ويا خان غنى ودفي يارسي وقوة دفو نداني تسولا بس كيتارا دفن جارسي إني أمو جارتي صابرة لكي إني نو بيكا داور دردا بادا مصري خيس شفتي تجارة ميتي نمو والخيس جلاني بيتاني أمو جارتي صابرة لكيتي ناخني جين دابا ما في قربات أخا كنا خا مسكينات وكوجرا إذا سنتين صدق جين ما نفهم كنا جي إبسف جارتي إنسان دابا وامنا كبت دابا فوتي خني تيف دابا سان كبتيتي مسجد الوفي ندابي وكودا بي ولا حكيم جراچون دابو جي خيا حكيم دكي مالف تكوني خلت زين بكتي ني جرو يوخانو تي بكاي ني خيس جروسن هنغافن سيغلما كسمي خم خيس جرام بين خيت ديمي وبونا ما دابا كلفرا ويا خان غنا موجود فو اركي دوب الصلاه بكبر انت صلاه سنتي دوب الصلاه أركيد دفع سلامة تبافتي أخلا جلا فيك شوكو جلا فيكو كي وقويني فندق مسمى اللي خيسا كلا مي أول به وقويني شو كذا سنة تدا جلا سنة بلسخية جين قلت يوم بليين سلاماتي واتكور رام دوي فنو ركون تكلين إنجرتو أنكنا سيار كاغا باين تلتي هو تاكي يوسيكي جين خافيس ربي تكررنا جين نبوي تو بنوجي نمان لا كودي قديس لا وبليس خي خن قالت ومجي نورنا خنو خيتي تمام جاء انترتي وليد تنهاجم تجي مر ما لقى خنا سبحان الله ما عرف توفت نرفت دبا دوت جي انترتي نرفت جي انا مجيك ستي جببني دوت جرتي جزان خي جنتك قالت وميتي وريخنا اللي والله واتكرفوا ديبي سيف جيغندا اكسي خاين لوني مرغ والله سيناتن ونين هاسويف انا تدكيمت دغت نيم بويو يا مليار تارك وانسان والله ما لك ابي بوي دغت مالف نمني رحمتك ابو عمل لي الدنيا راح ندبم ني وانجو نخيسا دفي نمني ونفولي رحمته دنده كمنا والججبيسو والبرا بچو دنده كمنا واولي خنو دنده كمنا دبا خينيا في دكبستا خينيا قطبا اتانو يا بل ينقي بك جرتنتي شلينجي كابتن أرمو مليون سجلتم جتشجر يوم مليون سجلتم شن ولي بازي نما ساخد الدبان قرقانا والله بالله نقرقان خنافونا مني مليون كرشي شن سن ولي في دتيتي أرى أباك بينيا وجوداته جرا ولي تقول ماوي نتيهو أرمو ما أنتو أدانواري يو يادت تخيني بكتك ولي ديفني والحركة والكبرني وجسوس هوني كرمان ترسيغا سينا تنان سينيا سولو في قالتو ما جاء تيانسي كسمتوغا وبريسا خينيا سعيد بياني هايو في سمية ونزاني هنتو مي سعيد بيان واني سنجو يا بريسا خي لا تا يوخي خاني قدال كومنتينا دي بستي قالتو مي أمو وهين سنجا بكتنت ilmoona ma ta'ati tiyami tiyete wallahi yetintaqaqatu ma tusi barbaachisiise ammas jaasaaf jaartii isa wal dhabaniitu addaafagoo jiran jechuu jirtaami jara san jidduutti ibidda darbitee ammas akka hedduutti addafaqatan Sa'iidii booda sirraa dhale jee gurbaan san jaarsisii irraa fagaatu barbaadeeti Sa'iid bayaan bultii teete baddu tanaafuu hanqamta ka gubachuu jirti bultii namaan balleessin Sa'iid dhugaan sitti himaan bultii namaan balleessin waan namaa keessa hin seenin obboleessa waan namaa keessa bayi bultii namaa keessaa hisbee jaala khayya haadha warra keetii akka itti barbaadatu sansanna kan haadha warra keetii dhiisin jiru ifi ilmaan kee dhiisi dirree facaasin jiru laa barbaadatu san xariiqaa kanaan miti ammoo xariiqaa bultii namaa balleessiteetiin jaartiitii barbaadadha wanni jaamu san laaneefa waan kanarraa gorsoomuu qabda yaa obboleessa khayya wallahi waan kanarraa dhaabbachuu qabda gorfoomtee waan kanarraa dhaabbachuun dirqama keeti maaliif khalaata خلاص بلتينا ما أكهلان بلتينا ما لا قرف سببا تهين سيجله
كان خلينا سنجو قرصت كيتشان سخنا دوبل سخيا سيستخدم ما في خنا فم فيديو ساخنا نوجي لا أتشبه ده سوا خيني تبينا وتأتين DNA ilmo dalche yaman rakaba aja misal wuteti kabade du fejira chuda ilmon kan enno akate adda baafade jira ilmon kan enno akate wuteti marmarsisne ilmonis argame errege jira chuda debisa gafi namotan hedu debisa ega turtan borotan youtube hordotanis suma jalleen akasit ka edu deebisa qabadhe dhufe jira hanga dhuma na wajjin turaati jalqabarraa kaasnee akkamitti akka barbaanirra kan isin mul'istaa hanga dhuma na wajjin tura isiiti wallolteet mana baatee jedha walloltee addaanuu bayaanii walii kan jedha dhimmi kamiin akka ta'e beeku jaarsi isii garuu as jira mana dhaqnee dhodhoofnee gaafannee sa'aatii jaarsi dalagaa deemu eenee gaafannee yeroo gaafannu mucaan bar jaarsa walloltee asii deemtee nu jedha kanaafuu ilmo dhiiga kiyyaa fi keessaa yookaan immoo rifeensa naa ta'u maal haa ta'u DNA laalchisuuf wal fakkaannaa kiyya mu kiyyaa miti fayyada. Ilmuma namaatitti subhaanallah ilmuma namaatitti laalchisuuf dhufee jechuudha. Ilmuma namaa kana biraatti dhalate kana isima amansiisu jecha marmarsiisuuf dhufee. Innis immoo hin jiru. Mucaan haadha wajjin deeme jedhama. Haati qabattee kuttee jaarsa wallolteedha. Jaarsa argine maal jennee gaafanna mucaan jaarsin ta'ee siirteenaan wallolan isaa bitti wallolan hin beekne dhimma kana. Yaa ilmaan Oromoo waan akkanaa bulii aadaan godhatina maaliif bultii tiyyaan tolche jedhee bultii namaa balleessuu tuqoon godha keessaafuu ixtikaakaata isaan jidduu jiru rakkoo jaarsaa fi jaartii sun jidduu jiru wanni kun amma yoo dhalattee wanni kun kaate maal isaa Sa'iid Bayaan kalee koma daawwattee fi mucoota na isii rakkattuu gargaartee bittaagaa keetiin haakima geessitee waan dandeessu godhaa turteen arrahoo yaa Sa'iid akka mucoon san nagee harkattuuf hojjechaa turte arra nagee dhorkuudhaa fi karaa kana deemta mucoo san mucaa san irraa hin dhiiga fuudhee deeyanni fuudhee isiis ilaalee isaas ilaalee yaa akhi ifis ilaalee akkasitti jaartiitti amansiisaa la ammoo abaluu sodaadha abaluu shakka ta memoorii teessaniitii fi tarakkoo teessaniitii fi teessanii sanaa taatu ammoo ta bultii namaa san seenuun dogongora bultiin tee akka feete haa taatu dandeessu walitti hirkista rabbi wali si harkisu ammallee isin hin jabu ammoo dadhabdu hoo waan rabbi biraan dhume akka feetetti ofii galte taraa dhibbaa mi taraa akkuma takka yoo yamani deebitee walitti hin fiddu kanaafuu kheyriin rabbi walitti isin haa deebisu ammallee tana tan hin jiru achis hayyuu Sumayyaas ammoo Sa'iid Bayaan bultii tiyyaan tolchadhaaf jettee bultii namaa hin tiigin isin jaa haasoo dheeraa kana oliin qabu kanaafuu inshaallah kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyagaa hanga viidiyoo biraa walitti chaanuugaa asumaan wal haa gaggeessinu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu sin jaalladha